Baga gammadee Ahmad keenya koongiraa siin jennee jirra. Baga kana geessee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyya ashama arkafuune jirra. Ordoftotaan Ahmad Orrotube hundi keessanuu nageenya koo bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u jecha jirtu ashama harkafuune jirra. Ordoftotaan keenya jaalatamtootaaf kabajamtoota hundi keessanuu jirtu. Yoyya har'a dhufnee jirra. Har'a mana Ahmad keessan biqqisanitti jennee jirra mufaaja'a. Akkasuma Ramadan Kareem isin jecha asumaan baga Ramadan geessanii baga soomana geettanii hangana guyyaa har'aa kana geettan isin jecha ummata qasti ummata gaarii har'a maaliif asiin baatee dhuftee jettanii mootiyyoo oh my god hanga dhuma video kana daawwadhaa hanga dhuma video kana caqasaa jechuudha. Kana waan ta'eyyuu Ahmad keenya baga gammadee baga moonyoo kan immoo baga monetizer kan immoo kongrataati siin jenna jechuudha. Baay'ee tokko siif gammadee jira. Baga gammadee baga moonyoo kan immoo kongrataati siin jedha gamanumaanii. Gammachuun kee gammachuu kennaa yaabbadees kennaa. Baga gammadee baga achi kontraata kiroomii keessaa baate siin jedha. Kana waan ta'eefiyyuu yaa ummata qastii yaa ummata gaarii yaa ummata bareeda like share gochuu hin dagatina. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko YouTube kanarratti baay'ee tokko aarsaa guddaa nama kafalchiisa jechuudha. Sa'aatii 1,400 guutuu fi subscribe 1,000 guutuu jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha gisee amma kana fa'a. Kanaamoo waan ta'eefiyyuu immoo Ahmad baga achi baatee baga kontraata gadhiiftee kara garanaa baatee kana kontraata kana jalallee rabbi si haa baasu obboleessi kiyya waan barbareedaa irratti dalaydee kan barumsa ta'u kan dhalootaaf ta'u akka irratti hojjetu abdiin qaba inshaallah. Dirra deddeebi'ee baga gammadde siin jedha. Akkasumallee mootiyyuu warroonni kuwwanillee warroonni hanga amma wajji dadhabdanii aarsaa dheeraa waliin kafaltanii halkan guyyaa hin jenne wajji bultanii irra ooltanii jala ooltanii gubbaa bultanii jala bultan jazakumullahu khairan galatooma isin jenna. Kana waan ta'eefiyyuu mootiyyuu jechuudha. Ijoolleen monii taatan yookaan mootiyyuu ijoollee sa'aatii guuttatan amaanaa waan ani isin jedhu warroota ganaa duubaa dhufaa jira warroota ganaa sa'aatii guuttachuuf deeman ni jiransa jarallee yaadadha jarallee duubatti deebi'aa yaadadha. Ani eessaa ka'ee dhufe yookaan immoo ani eessarraa dhufe jedhaati of yaadadha jechuudhaan. Aarsaa hedduu kafaleeti namni hunduyyuu sa'aatii guuttatee hedduu kana gahe jechuudha. Waan kana ta'eefiyyuu mootii wal dagachuu hin qabnu warra ganaa duubaa dhufaa jirullee jajjabeessuu qabna akka isaan bakka sanii bahan mootiyyuu faana dhaabbannee jabaadhaa jennee jajjabeessinee bakka sanii baasuu qabna jechuudha. Dhiifama malee waan kana ta'eefiyyuu wanti biraafu bira deemaa subscribe godhaafi share godhaafi jabaadhu jedhaan jechuudha. Jabaadhu jechi isin jettanii sunu baay'ee guddaadha ganaa warra duubaa dhufaa jiruuf. Waan kana ta'eefiyyuu wal jajjabeessinu kan immoo wal bira dhaabbachuun aadaa keenya nuuf haa ta'u isinin jedhaa yaa Oromotiyya. Kanaafiyyuu Ahmad keenya mabruuk siin jennee gara mana keetii dhufnee jirra. Hayyaa ummata keenya kana fakkaataa qophiin keenya Ahmad keenyallee atillee inshaallah waan bareedaa dalaydee waan gaarii dalaydee waan nama barumsaaf nu ta'u waan gaggaarii tokko akka dalaydeetiin nutti mul'istu abdiin qabna inshaallah. Akkasuma atillee hiriyoottan kee ka wajjin sa'aatii guuttachuuf waa baay'ee waliin taatan hin daggatinii bira dhaabbadhu hanga isaan mana kiraa yookaan immoo kiroomii kiraa san keessaa bahanii faana isaanii dhaabbadhu jajjabeessii jajjabaadhaa jedhiinii hanga saniif wajjumaan baqa biizillee taanii yooma baqa ni jiraami yeroo hojiin namatti ulfaata wanti biraafu bilbiluma namaa bananii tuniiniyyuu yogguu deemanii tuniin jira jedhanii qubee takka barreessan namni sun itti gammada jechuudha. Hanga ammaa nafaana ture hanga ammaa namni kun na bira ture jedha. Waan kana ta'eefiyyuu wajjin dhaabbachuu wal bira dhaabbachuun duraanummaa aadaa keenya ammallee aadaa keenya nuuf haa ta'u isiniin jedha. Wal haa jajjabeessu
jajjabeessinu wal haa qabannu wal bira haa dhaabbannu keessattuu warroota sa'aatii jechuudha akkuma keessa laali yookaan immoo akkuma keessa laaliti bakka baatee san ni beekta jechuudha bakka kamii ka'ee dhufee as gahe ani yookaan immoo eessaa ka'ee bakka gana gahe ani na eenyu bakka kanaan kana gahe jettee yaadattee warroota ganaa duubaa dhufaa jiran san argite jara bira dhaabbattee atillee bakka ati geette kana akka isaan gahan gochuu qabda jechuudha kanaafiyyuu dubbii isinitti dheeressee dhiifama wajjin kana waan ta'eefiyyuu gamanumaan immoo ramadaanni akkamii isinin jedha ijoollee shamarranii rabbis bira haa dhaabbatu warra shamarranii warra madaamii bira dalagu nundi kennayyuu rabbi nu bira haa dhaabbatu rabbiin kana keessaa nu haa baasu rabbi hajaa muraada kenna haa nuuf haa guutu isinin jedha yaa obboleeyyan tiyyaa baay'ee tokko ulfaataa jiruun biyya ormaa uumaa gochuu hin dandeenyu alhamdulillah jechuu malee kana waan ta'eefiyyuu ani qophii kiyya xumuree jira yoo dogongorri jiraate immoo yoo gaafii narraa qabaattan komentii jalatti barreessuu hin dagatina anillee inshaallah isinii deebisuu hin dagadhu jechuudha qophiin kennaa gamanumaan goolabaa subscribe like share gochuu hin dagatina nu jajjabeessullee hin dagatina akkasuma Ahmad Orro TV galatoomsiin jenna kongiraa sin jenna jirra bye